Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan akkam nageenyi keessan badhaadhaa bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isin haa qaqqabu jecha. Guyyaa har'aa waa'ee seenaa gosoota warjii tokko qabadhee isinii dhiyaadhe. Gosa warjii namoonni hedduu biyya keenya keessatti naannoo Oromiyaa as gara Shawaa kanatti kan baay'inaan argamanidha. Akkasumas gosa warjii kana namoonni hedduu bifa adda addaatiin isaan fudhata. Gosa warjii jechuun warjiin Oromoo miti, namoonni hedduu Araba kan jedhu jira yookaan ammoo gosa biraatiyyuu kan jedhutu jira jechuudha. Gosa warjii jechuun warjii Oromoo qulqulluu ta'uu fi yookiin ammoo Oromoo keessaayyuu warra tuulamaati. Yeroo baay'ee isaa walqunnamtii Arabaan qaban irraa kaka'ee namni hedduu isaaniin Araba jedhani. Akkasumas aadaan isaan hordofan hedduu waan Arabatti dhiyaatuu fi yookiin jireenya daldalaa irratti illee hundaanii Araba wajjii walqunnamtii waan qabaniif garasitti fudhachuudhaan warjiin Oromoo miti Arabaa yookaan ammoo saba biraati waan jedhamutu jira. Haa jedhanii malee ammoo warjiin afaan biraa afaan isaan qaban hin jiru. Irra baay'een isaanii afaan Amaariffaatii fi afaan Oromoo fayyadamanii saba tokko yookiin ammoo gosa tokko afaan addaa yoo qabaate yookiin afaan uumaa fakkeenyaaf akka Sidaamaa yookaan saboota biraa yoo ka qabaatu ta'e namni sun Oromoo miti saba biraati jechuu danda'ama. Isaan ammoo irra hedduun isaanii afaan Oromootii fi afaan Amaaraa fayyadamaa afaan biraa hin qaban. Waan kana ta'eef gosti kun gosta tahee keessatti ammoo sabummaadhaan Oromoodha. Ummata Oromoo keessaa naannoo Tuulamaati, Oromoo Tuulamaati. Isaan kan itti argaman naannoo Shawaati, Shawaa Lixaatitti baay'inaan kan argamanidha. Achitti illee yeroo baay'ee hoggansarallee nama jaarraa 19 oliif jiraataa turedha. Baay'inni isaanii amma yoo xiqqaate gara 15,000 ni taha. Kana bal'inna isaa oduu an dubbise keessatti hin argattanii waa heddullee irraa hubattan jedhee abdii qaba. Gara oduu kiyya bal'innaan isin dabarsuun duratti China da keenu YouTube like share subscribe gochuudhaan odeeffannoo adda addaa walirraa qoodamuudhaan akka na gargaartanillee kabajaan isin gaafadha. Waan hedduullee ka wal barsiifnuu fi ka waliif ifa goonu ta'a. Kanaafuu hanga xumuraa oduu kiyyaatitti turtii gaarii na wajjin taasisaa isiniin jedha. Gara bal'ina oduu kiyyaa kan dhiyeeffadhetti isin dabarsaa na faana tura. Warjiin gosa Oromoo Tuulamaa yoo tahan moggaasni maqaan isaanis warra ji'aa kan jedhurraa akka dhufettu himama. Miseensa Oromootaa warjii kan tahan obbo Nuur Hussein Hassan moggaasa maqaa warjii jedhu kan Oromootuma kanattu nuuf moggaase jedhe. Moggaasa warjii jedhu kana Oromootu nuuf moggaase maqaa dabalataa nuuf kennan jechuudha. Warjii jechuun immoo warra ji'aa kan ji'a lakkaa'ee bulu jechuudha. Amantaa Islaamaa waan hordofnuuf jecha ji'a yookiin addeessa waliin hidhata qabna. Kanaaf jecha warri ji'aa nuun jedhuun jedhan. Gosti Oromoo warjii kun jaarraa 9ffaadha. Hanga xumura jaarraa 12ffaattis naannoo Shawatti mootummaa Islaamaa ijaaree bulchaa turutu himama. Warra warjii qobsuma daangeffamee addatti qabaachuun baatanis Tuulamaa keessa baay'inaan jiraatu. Naannoo Oromiyaatti ala naannolee akka Somaaliyaa, Affaar keessas akka jiraatan himu obbo Nuur Hussein. Uummanni kun warra jalqaba amantii Islaamaa biyya kanatti babal'isanidha. Warra bahaa giddu galeessaa wajjinis hariiroo cimaa qabaachaa turan. Hojii qonnaa fi daldaalaanis baay'ee beekamoo turan. Turoo Waariyoo fi Weelalloo warjiin hanga jaarraa 19ffaatitti ajajoota waraana ciccimoo mataa isaanii kan akka Turoo Waariyoo fa'a qabaa ture. Awwaalli gootichaa warjii Turoo Waariyoo amma aanaa Barakatti argama. Gosti Oromoo warjii kun hanga jaarraa 13ffaatitti magaalaa wiirtuu daldalaa taate Wulullee jedhamtu kan qaban akka ta'ee fi boodarra magaalattitti sababa waraanaatiin akka barbadoofte himu Nuur Hussein. Sababa amantiin qofaan gargaaramuun waan qabaniif jecha moggaasa addatti argatan malee warjiin Oromoota Tuulamaa kanneen tokkummaa. Nuti wiirtuun keenya Tuulamaa Oromootuma. Tuulamatti amantii qofaan adda taane malee tokkuma. Tuulamni yoo duulu wajjumaanan duula ture. Siyaasni diinagdee keenyaa tokkuma jedhan. Aadaa Islaamummaa ofirratti daballe malee aadaan keenya kanuma Tuulamaati tokkuma jedhan. Gosti sirbaa warra warjii ragada yoo ta'u gosti kun maqaa warjii Tigree jedhamus ni waamamu. Warjii fi Araba.
Oromoota warjii kana namoota akka hidda dhiigaa warra Arabootaa ta'anitti yeroo dubbatan ni dhagama. Obbo Nuur Hussein sababa yaanni kun ka'uuf yoo himan nuti Araboota waliin amantii fi daldala qunnamtii cimaa qabna. Jaarraa saglaffaa keessa Araboonni rakkoo biyya isaaniitti uumaman Shawaa kana qubatanii warjii waliin jiraachaa turan. Booda gara biyya isaaniitti deebi'an muraasni asumatti hafanii warjii waliin walitti makaman jedhan. Sababa kanaan warjiin Arabuma dhiiga xiqqoo qabaachuun dandeenya malee hundeen keenya Oromoodha, nuti uummata biyya Arabaatii dhufe as jiraatu miti jedhan. Warjiin aadaa Oromoo hammachuu waan qabuuf jecha yeroo sanatti Araboota kana ofitti qabee waliin jiraachaa akka tures himu. Oromummaa keenya namuu nuuf hin kennus, namuu nurras hin fudhatu, kunis kennaa uumamaati, waggaa dheeraaf asii fi achi nu qabaa. Burjaajjiidhaan dabarsinee jirra, ammaan booda Oromummaa keenya cimsinee qabachuu barbaanna jedhan. Giddugala aadaa Oromootti dursa qorannoo seenaa kan ta'an obbo Girmaa Namarraa qorannoo taasifameen warjiin gosoota Oromoo Tuulamaa keessaa gosa Galaan akka ta'an mirkaneeffannee jirra jedhan. Gosti Oromoo warjii kun ammoo naannoo magaalaa Shaanoo, Daalatti, Jidda Shawaa Bahaa fi naannoo Shawaa Kibba Lixaa kana keessa jiraatu amantii Islaamaa dursanii warra fudhatan waan ta'aniif qofa adda ta'an jedhan. Lakkoofsi uummataa bara 1999 gaggeeffameen baay'inni gosa warjii gara 15,000 akka ta'etu himama. Kitaabni seenaa gosa Oromoo warjii irratti xiyyeeffatu qorattoota seenaatiin qophaa'uu fi dhiyeenyatti akka maxxanfamuu bahus himu obbo Girmaan.